Waggaa afuriin dura suuqiin Abuukar Sheekaabuu guutuu ture. Yoo yarate guyyaatti kophee nama 20 oomishaa ture. Garuu amma akka inni jedhetti oomishaaleen Chaayinaatti hojjetamanii daldaltoota biyya keessaa kan akkasaa qormaata keessa galchanii jiru. Abuukar Sheekaabuun akkana jedha waa'ee isaarratti. These shoes had a market before Chinese-made products flooded the country. Osoo meeshaaleen Chaayinaatti hojjetaman $2 fi $3 gurguraman gabaa keessa hin dhangala'in dura kopheewwan kun gabaa qabu turan. Kophee qulqullina olaanaa qabu ni hojjanna. Lallaafaa fi mijataadha. Keessumaa namoota faanni miila isaanii rakkoo qabuuf gabaan keenya ho'aa ture. Gara Hargeysaatti, gara Jibuutiitti, gara Afrikaa Kibbaatti ergina turre. Yeroo ammaa garuu oomishoonni Chaayinaatti hojjetaman qormaata cimaa nutti ta'aniiru. Abbuun yeroo ammaa kopheewwan yaraa hojjechaa jiraatus namoottan isarraa fudhatanii raabsanu kan akka Suufii Mahammad Amiinii ammayyuu waan inni hojjechaa jiru ni dinqisiifatu. I prefer these pairs of shoes because they are made of leather and provide comfort. Kophee kanan filadha. Sababni isaas gogaa irraa hojjetame. Mijataadhas. Kopheewwan Chaayinaa hin filadhu. Uffannii fi qodaawwan namoonni itti fayyadaman adda addaa Chaayinaa irraa Somaaliyaa galaa jiru. Namoottan tokko tokko kan akka Ahmed Mohammad Hassanii wanneen Chaayinaa irraa galan irraa kan biyya keessaa akka isaaniif wayyuu dubbatu. These clothes are not made in China. They are of high quality and I frequently purchase clothes from this store during... Huccuuwwan kun kan Chaayinaatti hojjetaman miti. Qulqullina olaanaa qabu. Qophiiwwan adda addaatiif yeroo baay'ee kan itti gargaaramnudha. Huccuuwwan United States irraa finnudha. Yommuu isa Chaayinaa $4 amma $5tti gurguramu waliin wal bira qabdee ilaaltu gara $30 baasa inni kan Ameerikaa. Faaxumaa Qaasiim Alii gabaa magaalaa Moqaadishootti argamu keessaa qodaa bitaa jirti. Akkana jechuudhaan yaada ishee ibsiti. We come here to buy utensils for gatherings. Locally made utensils have limited variety. Qodaawwan walga'iidhaaf ta'an bituuf as jirra. Warreen biyya keessatti hojjetaman akaakuu muraasa ta'e qabu. Warreen alaa dhufan garuu finjaalaa hamma gabateetti filannoo bal'aa siif kenna. Namoonni oomishaalee biyya alaatii galanuu bituu isaanii oomishaalee biyya keessaa irratti dhiibbaa uumuusaa abbootiin dhaabbilee daldalaa dubbachaa jiru. Isaan keessaa Saayid Alii Mooliidii isa tokko. Suuqii keessa hojjeta. Namoonni oomisha biyya keessaa irraa isa alaa galuu akka filatan dubbata. Many people prefer imported goods over locally made products, and that is discouraging if you... Namoonni baay'een oomisha biyya keessaa caalaa isa biyya alaa filatu. Yommuu sababa isaa itti himan deebiin isaanii haala xiqqeessuutiin. Kun kan Somaaliitti hojjetamedha siin jedhu. Haala biraatiin immoo namoottan dhaabbilee oomishaatii fi daldalaa xixiqqoo qabanu kan akka abbuufaa mi'aawwan biyya alaarraa galan dargaggoonni hojii oomisha kopheewwaniitii fi wanneen biroo irratti ogummaadhaa fi barumsa qaban akka hojiin arganne taasisaa jiraachuusaa dubbatu. We used to create employment opportunities by making these shoes. For instance, sewing cost $1. Kopheewwan hojjechuudhaan carraa hojii uumaa turre. Fakkeenyaaf warri hodhan $1 argatu. Warreen ogummaa harkaa qaban kophee 2 hojjechuuf $10 baha. Kophee nama tokko $25 amma $30tti gurgurra turre. Abbootiin qabeenyaa daldalaatii fi oomisha dhuunfaa Somaaliyaa keessa jiranu sababa mi'aawwan Chaayinaa irraa galaa jiranuun kan ka'e oomishni isaanii gabaa keessaa waan bahaa jiruu fi haala hin eegamne keessatti of arguu isaanii dubbachaa jiru.